مراسل الجزيرة بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيل. وطبعا العدو الإسرائيلي ومن خلفه هم ينظرون اليوم، ولكن عزاؤنا أنها دنيا ثانية، واللقاء إن شاء الله في جنة. ammas itti jira. Yaman keessatti yoo diqqaate lola banuu bira darbanii Hudaydaa haleeluuf yaalii gurguddaa taasisan. Iraaq keessatti kaleessa akkasi. العدو الإسرائيلي ومن خلفه هم ينظرون اليوم إلى المنطقة. تزعزع إيماننا وأصبحنا أكثر يقينا. Hagayya lama guyyaan jimaata kan bultan kabajamtoota hordoftoota keenya kun qophii oduuwwan idila addunyaa balballoomii miidiyaalee idila addunyaa baha giddu galeessaati. Gama qophii keenya ijoo fi balballoomitti dhiyaadha. Abbaan aangoo irraa maayyii Iraanii Ayatullah Ali Al-Kaaminiidha. Waraana isaanii guutumaan guututti gara lolaatti akka seenan ajajan. Qondaaltonni humna waraanaatii fi akkasumas kanneen galoo galaanaa hundi tarkaanfii ammarraa eegalaa fudhadhaa jechuun jala muran jedha Associated Press News Week gabaasa bal'aa dhageettu. Mujaahidoonni Gaazaa har'a salphina guddaa Tel Aviivitti uffisan. Rookettiif misaa'ila Israa'eliin hin yaadiniin har'as jiraattonni Israa'el kan siviilii afur ajjeefamuun dhagahameeti jira. Israa'elis akka beektu gamoo duwwaa haleelaa oolte qubattoota raafaatti haleeluun lubbuu 24 balleessiteeti jirti. Hizbollaan sa'aatii amma dubbachaa jirru kanatti haleellaa cimaa kibba Libaanoosiin akkasumas gaarreen Goolaan irratti fudhatuun loltoota Israa'el afur ajjeesuudha gabaafamaati jira. Kanas bal'inaan walitti deebina balballoomii keessatti dhageettu. Pirezidaantii Raashiyaa, Kooriyaa fi Chaayinaan waan gurguddoo dubbatanii jiran akkasumas Demetrii Medvedev dubbii himaaf amanamaan Raashiyaadha. Israa'elii fi Iraaniin walitti gadhiisa nageenya akka bu'uuf yoo barbaadan abbaa mo'atu isinuu ni beeytan. Qaamni biraa jidduu seennaan ammoo gatii isaa argata jechuun S-400 system jedhamu 25 jettiiwwan Suu 35 gara Taareenitti imalaa jiru. Kunis erga Ameerikaan doonii 12 gara Israa'elii deeggarsa waraanaatiif sochoofte ta'uun dhagahamee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya, ansaaronni Yamanii Itaaliif Giriikii salphisanii neetoo bishaan obaasan. F-60 yeroo jalqabaa kan Ameerikaa Joorjiyaa Meeloniitiin akkasumas Giriikotaan durfame Hudaydaa haleeluuf deemu lama Yaman Hudaydaa irratti biyyoo nyaate. Wal quban qabdu wal duubaa maalii eeddii akka jedhan kabajamtoota hordoftoota keenya. Dippiloomaasii gurguddaa deemanii ammas soba taasisuuf Antoonii Bilinkan salphina keessaallee kal'oo saree uffisan. Muummee ministira Kwaatar reeffa keessanis awwaaladhaa nuuniin jettan amma numaahu lola haa dhaabnu mee akkamitti dubbanna jechuun kun tuffiidha jechuun bilbila irratti cufan jedha Axios Newsweek Interfact. Kabajamtoota hordoftoota keenya, baha giddu galeessatti maaltu deemaa jira? Balballoomii kanaaf kan kana fakkaatan akkasumas deeggarsa Chaayinaa fi Raashiyaa jechoota isaanii ragaa wajjin isiniif dhiyeessina. Kana malees salphina gurguddaa har'a Israa'el uffattes isin biraan geenya. Kanneen yuutuubii keenyaaf haarawaa taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Like gochuun odeeffannoo yeroo akka isin ga'uuf hin dagatina jenna. Kun CTN سجلي مجاهدوتات المقاومة وخصوصا الطائفة الشيعية. بعد شكر اتياناكو دهية كيست فولا هندانيو كنون دي كان تاسف موفي إسلام ما كينيا في ملي لفولتي قطن يوكين والسامنة تيميتي إسان سامتوتا يكمتوتا كيسالي أدوين إسرائيلوتا لالنماتيف هم برباتشسان نغي الدنيا هم بيكن نانو غولو بيكن akkasumas sanyii namaa dhiiga namaa xuuxuu beekan. Kun ammoo heera idila addunyaati miti. Osoo isin jiraachuu baattee addunyaa keenyatti lolli hin dhuftu. Hasan Nasrallah. المسؤولين الأمريكيين قولهم إن إدارة عرفنا إسماعيل بمثابرته وإصراره رجل تضج الأرض والسماء بطيب ذكره. Nama maqaan isaa lafaa fi samii guute ummatootaan caqafamu ummatootaan jaalatamu har'a dhabuu kootiif nan gadda.
baha giddu galeessaatti lolli guddaan waraana addunyaa sadaffaa ka'uun shakkii tokko malee jedhaniitiin xiinxaltoonni miidiyaa idil addunyaa dubbatan. Kanaaf ammoo galaana kana kan bukeesse Ameerikaa ta'uudha addunyaan guutuun quba itti qabutti jirti. Haleellaa bifa qindaawaa Ismaa'il Haniyye irratti raawwatame teekinooloojii saatalaayitiitiin deeggaramu Ameerikaan harka keessaa qabaachuu KGB'n Raashiyaa ifatti baaseetiin Ameerikaan kaleessa Antooni Bilinkan darjaraatiin gaazexeessotaaf deebise salphina guddaas uffate jedha Rooyiter. Akkamuu hanga feete yoo taate onnatte cabsitee teekinooloojii kan akkam fayyadamne guutumatti beeyna jedhan pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin. Dmitry Peskov dubbii himan Raashiyaa ammoo tarkaanfii Iraan irratti Ameerikaan qophoofteef nutis harka dachaa kafaluuf obboleewwan keenya gaafa xiiqiitiif qophii jirra. Ameerikaan dhadhawaaqa cidha baha gidduu galeessaa keessatti lubbuu daa'immanii fi dubartoota duguugdeef yakkamtu bulguu jechuudhaan Dmitry Peskov dubbatan. Dmitry Medvedev kan harka mirgaa ta'uun Raashiyaaf amanaman ammoo Israa'elii fi Iraan qofa walitti gadhiisa nageenyi kan bu'u lameen dirree qofatti walii haabaan qaamni ammoo Israa'el utubuu deemu yoo jiraate dachee jala darba jechuun dhaadatan. Kana jechuudhaan Rooyiteriif Axios dubbii baasanii. Dmitry Peskov dubbii Raashiyaa deebi'uudhaan Iraaniif xiyyaarota gurguddaa Ameerikaan gara Israa'el fiddeetiin lola banuuf deemtu akkasumas dooniiwwan 12 garagaloo galaana diimaatti as cehaa jiran arguu wabeeffachuudhaan akka tajaajilli oduu kan Associated Press jedhutti Raashiyaan S-400 kan jedhamu humna farra qilleensa misaayilotaaf xiyyaarota kamuu 35 xiyyaarota gara 27 Tahraanitti fe'uusiin taas miidiyaa wabeeffachuun Almaasiyaa Almaadinaa gabaasaniitiin jiru. Kabajamtoota hordoftoota keenya akka wabeeffata Hindustaan jedhutti ammoo Iraan galgala kana Israa'el rukutuu dandeessi jechuun yaaddoo guddaa dabaluun dubbatama. يوم الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن وفود أتت من أكثر من 80 kun kanaan osoo jiru kutaalee idila addunyaa hundarraa jeefamuu qondaala siyaasaa Hamaas Ismaa'il Haniyyeetiif gadda adda addaa ibsachuun kanneen ammoo hedduu itti dhiyaatanii xiiqii kana Iraan akka deeffattu abdii qabna jechuun Iraan jajjabeessutti jiran. Mujaahidoonni Gaazaa Birgeediin Alaqsaa yeroo kamiyyuu caala akka dubbii himaan Birgeedii Alqassaa Abuu Ubeydaan jedhanitti tarkaanfiiwwan gurguddaa fudhachuudha maddeen ibsutti jiran. Israa'el har'as humna waraana bira bobbaasuun kutaa daangaa Raafat haleellaa raawwachuu fi akkasumas Birgeediyal Qudduusii fi humni Palestinian Resistance jedhaman tarkaanfii gurguddoon fudhachuudha dubbatan. Gadda onnee nama cabsuuf yoomillee taanaan dubattiin deebinu. Kana ammoo akka mo'atamanii fi caban ni beekan. Hangamuu wixxifatan dharti dhugaa mootee hin beektu jechuudha kan suuraa irratti agartanii fi ibsa har'a Abuu Ubeydaan kennanidha. Gama biraatiin yaaddoo baha gidduu galeessaa keessatti biyyoonni hedduun mana marii kaawunsilii nageenya mootummootaa keessa Aljeeriyaa, Morokoo, Kwaataarii fi Masri dabalateetiin dheekkama guddaa dhageessisuutti jiran. Kana qofa osoo hin ta'in hoogganotaaf qondaaltota hayyoota hedduudha kan mooraa baha gidduu galeessaa keessatti Israa'el nyaachuutti jirtuu fi dantaan Ameerikaa walqixxummaa fi heera idil addunyaa waliigaltee mootummootaa diigutti jirti jechuu Associated Press gabaase. 우리 군사적 능력은 이미 그러한 준비 태세에 있으며 빠른 속도로 갱신되어 Juahul Pamparatasho Praka Bajor Irani Baltashagotin Baltashangaro Mushtairo Kim Jong-un Presidentin Korea kabajamtoota hordoftoota keenya halkan guyyaadha iddoo dhaadatan Iraan balleessuu, Iraan xiqqeessuu, salphisuu akkasumas maqaa humnoota naannawa jiraniin waa hedduu jedhan teenyeet dhageeffachaa turre. Wanti hundi haga qaba. Seerri isa kami akkasumas murtoon isa kami. Kuni tokkoon keenyaan baha gidduu galeessaaf baha fagoo keessatti irree olaantummaa garsiisuu deeman. Kooriyaan kaabaa abadan
callisteetiin hin laaltu kun murtee walii galle jedhan kabajamtoota hordoftoota keenya. Erga kaleessa Benyamin Netanyahuun lammiileen fincila waraana isaaniitiin walitti banan Tel Aviivitti jimbiilfatanii kadhatanii inuma hanga ammatti fincilli milishootaa to'annaa iddoo gurguddaa muummee dhaabbata waraana Israa'el to'atanii gadi dhiisuu diduun dubbitti jabeessee jira. Harkisuuf maalii taati dhiisuufis maalii taati mammaaksa kaaniiti. Kabajamtoota hordoftoota keenya Benyamin Netanyahuun nurraa bu'uu qaba. Kanaan booda loogiin Israa'el keessattiin dalagu jechuudhaan akkasumas lammii Israa'elii tokko waraana keessaas ba'uudhaan lammii Filisxeemii kan mana hidhaa jiru baasee ajjeesuun kan ka'e dubbiin kun balaa itti dhaluun himama. Lolli Gaazaa cimee itti fufe. Qondaalli biroo Hamaas tokko sarara ajjeefamuudha kan gabaasan. Antooni Bilinkan kal'oo salphinaa uffachuus miidiyaaleen gabaasaa jiran. Hanga maalummaa keenya beeytanitti yoo diqqaate seenaa keessatti godaannisa isin bara baraan Iraaniitti kabajjan raawwachuun dirqama. Masuud Pezekshiyan pirezidaantiin haaraa diinota keenya duras itti dhaabne ammas gatii isaanii ammoo kaffaluun dirqama. Haa taatuuti jedhan. Haa taatuuti tarkaanfiin amma Israa'el irratti fudhannu seenaa gurguddaa Israa'elin yaadachiisa. Israa'el baha gidduu galeessaa keessatti maappiirraa yeroon itti haqamtu dhugumatti amma. Kana yoo jennu dhaadannoo osoo hin ta'in gochaan agartu jechuudhaan. Kanas malee shariikonni kanneen tumsaaf dhuftan isinis dachee baha gidduu galeessaa Gaazaa keessatti awwaalamtu jechuun dhaadatan. Har'a reeffi Ismaa'il Haniyyeedha kanneen hedduu ta'anii fi akkasumas ammoo gar nyaatuu fi kadhannaa du'aa'ii rahmata araaramaatiin haleellaa bifa qindaawaa Ismaa'il Haniyyee irratti raawwatame teekinooloojii saatalaayitiitiin deeggaramu Ameerikaan harka keessaa qabaachuu KGB'n Raashiyaa ifatti baaseetiin Ameerikaan kaleessa Antooni Bilinkan jarjaraatiin gaazexeessotaaf deebise salphina guddaas uffate jedhaan Reuters. Kabajamtoota hordoftoota keenya. In Gaza to produce calm in the north between إسماعيل بمثابرته وإصراره على نقل وقائع Musaad basaastota hedduu addunyaa kanarra facaasuudhaan hoggantoota Hamaas akka adamsu jiru Ameerikaa wajjin waltaanii gocha kanarratti bobba'uu Iraan guyyootaan dura beeksiftee turte. Haa ta'uutii malee gariin haleellaa kan jedhaniif haleellaa kan ta'in Iraan mirkaneeffattee jirti. Yeroon kun yeroo walii galteen addunyaan fuula deeffattee Hamaasiif Israa'el gidduutti taasiftu. Kana jechuun irree olaantummaa fi akkasumas duguggaa namaatiif qophaa'u waan taateef kanaaf biyyoonni Arabaa hundi of qopheessaa kan jedhani Vladimir Putin Raashiyaan maatiiwwan isaaniitis deeggaruudhaaf karaa dippiloomaasiitiin ni hojjetti jechuudha KGB wabeeffachuun masara Kireemlii irraa taas gabaasee jira. Oduun keenya kana fakkaata guyyaa gaarii isiniin jenna. Waan saffisaan dhagahamuu qaban yoo jiraatan walitti deebinaa turtii gaarii isiniin jenna. Horaa bula.